بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتر تنتنا جيني في رحمن ربي سنادكب هرّي ربي فدي سجنتا بريد في بوهرسيتو أكسمس برسيسو خنتاتي كبدي سنف دي تنجر إسيني سجنتا خنرّا برنوتو قدا كرار قدن عبدين قب إيجا هردفتو تخين قام سجنتا خينيا خنادات تشا دربينو yeroo qajeelfamni dhugaa jireenya ilma namaa quraanni ifatti baasee ardii arabiyaa miidhagsuu jalqabu sana dargaggeessa lafaa dhufaa ture. Biyyi inni itti dhalatee biyya Yasrib yookiin Madiinaa jedhamuun beekamu keessatti ture. Ijoollummaa isaarraa kaasee amalli isaa miidhagaa haala bareedaa kan qalbii nama hawwatu qaba ture. Dargaggummaan islaamummaa kan fudhate yoo ta'u hijiraa duraa harka Mus'ab ibn Umeeritti ture. Mus'ab ibn Umeer yeroo sana Madiinaa keessatti quraan akka barsiisuu fi waamicha akka godhu Makkaarraa gamasitti argame. Hawaasa Yasrib kan waggaa duraa hijiraa tokkoffaa keessa gama Makkaa deemanii mana Nabiyyii keessatti al tokko ammoo holqa Aqabaa yookiin Minaa'ii jedhamuun beekamu kan Makkaan madditti argamu keessatti waadaa raawwatan. Waadaa irrattis hawaasni musliimaa kan biyya Yasrib dubartoota hamma tokko dabalatee Nabiyyii deeggaruu fi wareegama barbaachisu kaffaluuf qophii ta'uu isaanii Nabiyyiif ifa baasanii turan. Yeroo sana keessa miira guutuun harka Nabiyyii qabanii jaalallee isaanii akka ta'an warra Nabiyyiif ibsan gidduu tokko ture. Akkuma Makkaarraa gama Madiinaa deebi'een hiriyoota isaa wajjin wal ta'uun garee tokko dhaabe. Kaayyoon garichaatis sanama yookiin waan mushrikoonni Rabbii garitti gabbaran mancaasanii dhabamsiisuu ture. Sababa duula garee kanaatiinis namni beekamaan kan magaalaa Yasrib keessatti argamu Amr ibn al-Jumaahaa jedhamuun beekamu islaamummaa fudhate. Guyyaa Nabiyyichi kabajamaa Madiinaa gahaan irraa kaasee yeroo caalaa Nabiyyi irraa fagaatee hin beeku. Quraanaa fi shari'aa Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam irraa qo'ataa ture. Kanaanis hayyuu ta'uu danda'eera. Deemeetti gaaffiilee adda addaa kan seera shari'aatiin wal qabatu hedduutu dhiyaataafi ture. Waraqaa ragaa yookiin sartifikeetii hayyuu ta'uu isaa mirkaneessuu kan argate Nabiyyi irraa yommuu ta'u halaalii fi haraam ilaalchisee beekaa hiriyaa hin qabne kan ta'e jechuun Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ragaa bahaniifi jiru. Gaheewwan gurguddoo Nabiyyiif gumaache keessaa tokko namoota 6 osoo Nabiyyiin lubbuun jiru quraana walitti qaban keessaa tokko isa ture. Hayyuu amantii kan ta'e sahaboota biratti nama kabajamaa fi jaalatamaa ture. Nabi Muhammadii fi khaliifaawwan lamman isaan booda walitti aananii dhufan kennaa fi humna isaa kana tajaajila islaamaatiif oolchanii jiru. Fathii yookiin bilisummaa Makkaa booda gosti Qureeshii baay'inaan islaamummaa fudhachuu jalqabanii turan. Yeroo kana Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hundeewwan islaamaa jechootaa fi ergaa sirran isaa namni barsiisuu danda'u akka isaan barbaachisu hubatan. Ganaa godhanii Uttaab ibn Usay itti aanaa isaa godhuun biyyoota wajjin ture quraanaa fi sirna islaamaa akka barsiisu ramadan. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam gara Madiinaa deebi'anii yeroo gabaabaa booda moototnii fi qondaalonni biyya Yaman Nabiyyii bira dhufanii islaamummaa fudhatan. Namoonni isaan barsiisan akka isaaniif ramadan gaafatan. Nabiyyiinis itti gaafatama guddaa kanaaf garee tokko Yamanitti ramaduun garasitti ergan. Garas erguun dura isaaniitiin dursaa garichaa kan ta'e gaaffiiwwan hamma tokko dhiheessaniifi turan. Gaaffiiwwan isaatis kan akkana jettu turte. Hawaasa gidduutti yeroo murtii gootu maal bu'uura godhatta jedhanii gaafatan. Kana jechuun deebiseef quraana Rabbii bu'uureeffachuun. Ammas rakkoo sana ilaalchisee quraana keessa furmaata yoo dhabde hoo jehee gaafateen. Innis sunnaa Nabiyyi Rabbiitiin murtii godha jeheen. Ammas sunnaa Nabiyyi keessa furmaata yoo dhabde hoo jechuun gaaffii dabalataa dhiheessaniif. Gaaffii Nabiyyiitiif akkuma deebisanitti itti fufan. Deebisaan isaatis murtii mataa kootii kan sirriidha jehee yaadu kennuuf yaala jedhan. Nabiyyiinis deebisaa sahabtichaa kanatti gammaduun Rabbiin galatoonfatan. Seenaa sahabticha guddaa beekamaa fi kabajamaa kan ta'e karaa Rabbii irratti osoo waamicha godhuu maatii fi biyya isaa irraa fagaatee ardii Filisxeem irratti boqote. Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu. سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله